Hayyi daawwattoota keenyaa torban akkam dabarstan akkuma argitan torbee har'aa artistii keenya Ayyaanoo Bariisoo waliin turtii bareedaa taasisaa sababa isaatiin har'aaf beellamaan adda baane kutaa lammaffaa turtii Ayyaanoo Bariisoo waliin taasise bifa bareedaatiin isiniif qindeessinee jirra akka daawwattan isinin affeera Rittaa Shoo televezyiina Faanaatiin. Ayyugaa bakkuma torbee irratti dhaabanneetti itti fufnaa. Gaaffilee dhugaaf sobaa irratti dhaabanne gaaffilee dhugaaf sobaa keessaa tokkoffaa tooya loonii ammas jilleetti ni jireedha. Dhugaa baasoo. Tooyi bakka loon jiran jira. Amma jillee loon qabaa jechuun immoo gaaffeedha. Loon kan hin jiru jechuun danda'amu loon hormaata didanii otoo hin taane lafa loon irratti turantu dhabama. Laftuun jiru loon hin jiran jechuun afaan na qaba jechuudha. Kanaaf akka dur jille loon qaba jechuun na rakkisa. Abbi darbee horii muraasa hin qaba. Kan horuu dide namni horii jibbee yookiin immoo horiin horuu dideetti miti. Namni lafa itti horii horsiisuu dhabeeti. Dur jille aannan dhuguudhaan qananiyaadha. Kiila lixaa loon horsiisee ittiin beekamaa. Jille jennaan namni dursee loonii fi coonii yaadata. Bakka loon jirantu coonii ta'a. Daabeen bakka dhadhaan jirutti malee ta'u. Namni akkuma laayyootti ilaala malee daabeenuu maaliif dhaameen gaaffii biraati. Dhadhaa baay'ee waan nyaatuuf rifeensi dhadhaan sirriitti waan jiruufu akka silaa dhadhaa dhuguu danda'utti kan hojjetamu waan ta'eef. Dhadhaan jillee yeroos jiraate osoo amma jiraate. Kiyya kun akkanatti naddaatu iyyuu. Naddaatu. Baay'ee bareeda. Loonuun jiranii too'an eessa jira odoo jiraates horii tokko lamaaf too'an deeman bishaan boombaa xobaasuu yaada jedhu dabarsuu barbaade. Mee gaaffii lammaffaarra jiru kanuma wajjin wal qabatu waan ta'eef kila lixuun ammas jilleetti ni jira jira. Dhugaa baasoo. Dhugaa jeetti naman. Maaliif jennaani? Ammas kiiluma lixaa. Kiila lixaa jira. Kiilli lixu suni kiila aannanii otoo hin taane kiila geebatti jijjiirameera. Kiila maallaqaa, kiila warqee keessa lixaa naan jedha. Sirbi tooya loon irratti sirbamu jilleef Booranaa sirboota aadaa tooyaa kana baay'ee babbareedoo akka jiran nan beekaafan si gaafadhe. Jilleen immoo loon kana wajjin wal qabate seenaa guddaa qabu waan ta'eef. Kiila lixuun bakka loonitti siin jedheera. Kiila lixuun geeba loon baay'eedhaan argattudha. Jechi kiila lixuu jedhu ibsuu noo barbaachise kiila lixuu jechuun namni tokko loon horsiisee loon tarii atis loon 200 qabaachuu dandeessaa 150 kan qabu tokko immoo asumaa butee loon 800 loon 700 qabaachuu danda'a. Kumas qabaachuu danda'a. Qabeenyi waan akkaataa itti ibsamudha. Tokkoffaa haamilee nama kaanii nama kaan irra caalchisuu fi keessatti immoo Oromoon yeroo baay'ee nama kaan wal dorgomsiisu. Akka ati dinagdeetti jabaa taatuuf malee akka ati olaantummaa tokko irratti argisiiftuuf miti. Tokkoffaa namicha hore saniin teenkiyuu yookaan immoo galatoomii uummata akka inni abdii horatee jabaatee dinagdee biyya tokkootiif utubaa ta'u gootee jechuuf. Caalatti namichi sun ammallee akka horuuf akka boonee lammii isaa keessatti lammii boonsif fakkaattii namoota kaanii akka ta'uuf. Itti aanee immoo namoonni baay'een lammiinis ta'ee sablammiin naanna'u san jiraatu akka ebeluutti jedhee imeejii nama kaanii yookiin immoo dinagdee namoota kaanii akka jijjiiruuf jechuudha. Maaliif akka biyyaatitti badhaasota gurguddoo qabeenya horachuudhaanis jilleen waan horate hin dhoksu waan ta'eef kila lixuun sun ammayyaa'ee ammas jillee biratti ni jira jennee kaasuu dandeenya. Baay'ee bareedaadha. Amma soo taate miidiyaan argaa turre kaleessa looniin kiila lixe. Kiila lixuu akkuma kaleessa jennee goromsii 100 fulbaana tokko jedhee kaasee hagayya 30 haga ga'utti goromsi qofti. Goromsa jechuun horii kanaan dura dhalee hin beekne kan bara kana keessa qofa dhale jechuudha. Gara baqeessa jechuun immoo horii kanaan dura dhalee irra deebi'ee ammas dhale jechuudha. Kan lakkaa'amu kiila lixuudhaaf namni baay'een horii 200 kan dhalu jiraachuu danda'a waggaa keessatti. Garuu kan lakkaa'amu goromsa qofa jechuudha. Horii kanaan dura dhalee hin beekne. Horiin 199 dhalee hin ta'u. Horiin 100 waggaa kana keessa fulbaana taakkadhaa haga
hagayya 30 yoo dhale hin lakkaa'amaa fi nama lakkaa'uu jira. Goromsi qofti 100 yoo dhale nama sana dheeraas haa ta'u gabaabaa hamma isaa bikkaniiti yookaan lakkaa'aniiti boolla gita isaa ta'u qotanii aannan boolla kana guutu elmanii guutu jechuudha. Guutaniiti abbaa loonii kana yookaan sooressa kana fuudhanii kiila lixaa jechuudha. Gara marsaa lamaffaatti gaafilee suuraatti darbuu keenyan dura sirba bareedaa kana daawwadhaatii walitti deebina. Hayya daawwattoota keenyaa marsaa lammaffaa gaafilee suuraa irratti argamna. Riittaashoo televezyiina afaanaatiin daawwachaa jirtan. Hayyuu seera jiru boqonnaa gidduutti sitti himee jira waan ta'eef ati asirratti daawwattaa waan jiru daawwattoonni keenya daayirektarri kiyya dispilee hin godhaa TV irratti. Of qopheessiteetta marsaa lammaffaa gaafilee suuraa abstract pictures irratti argamna waan ta'eef. Qophiidha? Hayyee. Suuraa isa jalqabaa irratti suuraalee hiikaa qaban 4 gaafatamtaa sekondii 10 qabda. Kompiitar. Farda ol dhaabbate. Tokko. Nama guddaa. Lama. Jedhe. Lama. Gurra wayii. Hiikaan guunne. Nama ija namaa keessa jiru. Baay'ee bareeda. Sekondii kee xumuramee jiru waan ta'eef qabxii 75 sii kenna. Akka waliigalaatti maanguddoo tokkotu mul'ata. Rifeensa xiqqoo ishii mataa isaa irra jira. Farda. Iji lamaan isaanii namoota lama jira. Ija lamaanuu keessa jechuudha. Akkasumas funyaan biratti argitee yoo jiraatte dubartii gajjettitu jira jechuudha. Gara suuraa lamaffaatti ce'uuf jenna. Suuraawwan hiikaa qaban 5 natti himtaa sekondii 15 qabda. Kompiitar. Nama ija namaa keessa jiru. Tooshee hiikame. Jaarsa taa'u. Ammas jaarsa guddaa mataa mul'atu. Daffi takka dabali. Muka. Biraa. Dubartii. Biraamo kanarratti dhibba sii kenna. Sekondii isa xumuraa irratti deebiste waan ta'eef suuraan bu'uuraa maanguddoodha ammas iji lamaanii namootatu jira. Kan si ajaa'ibu keessaa ija tokko keessatti ammallee dargaggoon tokko dubartii takkaaf waan akka ulullee taphatu achuma keessa jira jechuudha. Jaarsi fuuldura immoo naannoo afaanii fi funyaanii gadi jiru meeshaa muuziqaa taphata. Isarratti funyaan gara ija gidduu kan jiru dubartii dheertuu takkatu dhaabatee duubatti of garagalee jira jechuudha. Suuraa itti aanee jiru suuraalee hiikaa qaban 2 sekondii 10 qabda kanarratti kompiitar. Kana nama wal dhungatu. Ammas nama lama ammas ka wal dhungatu. Biraamo namoota wal dhungatanii. Maanguddoo dhungatanii fi ammas manguddoo fi dargaggoota naa godhe. Garoonni dargaggeessa fakkaatu isheen shamarreedha. Shugar daadii shugar maami? Waan akkasii fakkaata. Biraamo dhibba argattee suuraa isa xumuraa ilaaluuf jenna. Suuraalee 6 gaafatamtee sekondii 15 qabda. Kompiitar. Nama guddaa taa'u. Tokko. Dubartii funyaan fakkaattee argamtu. 2. Namoota 2 kan funyaan irratti argaman. Akkasumas cinaa kan dhaabbatu. Gamanaanis kan dhaabbatu. Dandeettii waa ilaaltee hubachuu keetii baay'ee bareeda. Akka waliigalaatti maanguddootu mul'ata. Funyaan jalatti namoota fataa jechaa jiran namoota 2. Gurra lamaan irratti dhiiraa fi dubartii jira. Funyaan gubbaa nyaara kana wajjin wal qabatee dubartii dhaabbatteetu jira. Iji lamaan namni tokko kan garas garagale koofii kan godhan kana gara fuulduraa ilaalu jechuudha. Baay'ee bareedaayyuu dandeettii waa ilaaltee hubachuu keetii baay'ee bareeda. Boqonnaa fudhannee gaafa walitti deebinu marsaa isa xumuraa marsaa 3ffaa gaafilee xiinsammuudhaan walitti deebina. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa boqonnaa fudhaatii marsaa isa xumuraa gaafilee xiinsammuutiin walitti deebina. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa riittaashoo televezyiina afaanaatiin daawwachaa jirtan marsaa isa xumuraa gaafilee xiinsammuu irratti argamna. Ayyuu waan hiriyoonni kee maatiin kee kasii waliin guddatan bilbilaan odeeffannoo waa'ee keetii qoqqorannee jirra. Waan isaan waa'ee amala keetii waan nutti himan asirratti lafa kennee jirra gabatee kanarratti. Ati hoo waa'ee keetii maal jetta? Hiriyoonni kee waan jedhan wajjin wal simsiisnee xiinsammuudhaan ammas si qoruuf deemne jechuudha.
amaloota gaggaarii namni akka jabeeffatu goona. Amaloota hin taane immoo kun gaarii miti jenna. Gara iddoo gaafii keessatti deemi. Hayyee gaaffiin inni jalqabaarra jiru amala dubartootaa yookaan parsonaalitii kan jedhamu keessaa kan jaalattu amala sadi. Kan xiyyaara bitinaan jettu. Gaaffiin inni lammaffaa weellistoota Oromoo jaalattu keessaa sadi. Abbabaa Biqilaa noo? Sadaffaa irratti sirnoota aadaa Oromoo keessaa kan jaalattu sadi naa barreessi. Okay. Gaafii xumuraatti darbu ijoollummaa keetiin maaltu si gammachiise? Qabxilee lama. Okay. Baay'ee bareeda. Mee deebii keetii fi waan hiriyoota kee deebisan waan ati deebiste wal madaalchisee jechuudha. Tokkoffaa irratti mee amala dubartootaa keessaa parsonaalitii kan jedhamu keessaa maal jaalattaa? Dubbattee amansiistuu, tapha beektuu, ofitti amanamummaa yookaan safeeffattuu, safuu kan qabdudha. Gabbooftuu jechuun obsituu. Inta sii kenne. Of taatu. Very good. Kan kabajaa beektu jedha. Tapha beektuudha kan inni hammata maala? Moo lama sii kenna? Kan taphattu tapha beektuu jedha. Amma jechi tasgabbooftuu jedhu keessatti kan waa hundaa obsaan laaltu. Sii kennu lama sii kennu. Qabxii lama qabadhu achitti lama barreeffadhu. Lammaffaa irratti weellistoota jaalattu keessaa hiriyoonni kee ati hin jaalatteedhani kan natti himan asitti Daagim Mokonnon, Daawitee Mokonnon fi Haacaaluu jedha. Achirratti maal barreessite? Ali Birraa, Abbabaa Tayyumaa fi Ibneel Qanaa. Abbabaa Tasammaa. Hiriyoonni kee weellistoota ati jaalattu hin beekan waan arganne asitti. Qabxii sadaffaa irratti sirna gadaa hin jiraa? Egaa gadaa. Biraavoo tokko fuudhaaf heeruma. Bravo. Sirna ayyaana qilleedha maal jedha? Sirna ayyaana qillee yookaan hin jiru. Bravo bareeda. Inni xumurarra jiru hojii bocaa hojii mukaatu isa gammachiiseera maal jettee mati? Ani nam guddoo wajjin ooluu jiru. Hayyoo tokko maanguddoota wajjin ooluu qabdi baasitti. Tokko maal inni garuu dubbisuu? Dubbisuudha. Bareeda. Akka waliigalaatti 78 naannoo 80 sii kennee jira. Iddoo keetitti deebii. Baay'ee bareeda. Akka waliigalaatti hiriyoonni kee qabxilee muraasa irratti kan si wallaalanii ani kana fakkaadha jettee bakka dogoggorri jiruttis himtee jirtu waan ta'eef galatoomi siin jaa. Turtii bareedaa taasifnee jirreedha yaada. Mee ayyuu xumura irratti nama galateeffattu yoo jiraate akkasumas maal hojjechaa jirta? Ergaa isa xumuraa akka dhaammattu carraa sii kenna. Baay'ee galatoomaadha. Jalqaba irratti galataan dursa. Egaa uummata kanatu nu dhalee nu dhalchee asiin nu gahe. Jalqaba uummatuma Oromoo hundaan galatoomaa Oromoo taanee jiraachuu keenyaanu isiniin hin boonaa gurraacha Afrikaa warra eenyummaa gurraachotaa qabee asiin eege waan taataniif ufittis boonuu qabduu isiniin boonnaa eenyumaa'uu ol namni sirna gadaa kalaqee addunyaa tana
waan guddaa akka badhaase saayinsii guddaa addunyaa kana badhaase akka taatanetti of beekaatii ofiinis boonaa anis immoo isiniin hin boonaa. Kanaafin of caalaa waan isin tanaan dura kalaqxan irratti xiyyeeffadhee waan dandeettii kootii gumaachuuf hin qabaadhe guyyaa takka odoo of hin ilaalin akka nama tokkootti ofiif bakka kennuu caalaa waan duudhaa tana mee dhaloonni boruu maal ijoolleen teenyaa tarii modernizationii yookaan ammayyummaan kun waan kana liqimsee dhabamsiisee yeroo baay'ee ammayyummaan illee isumarraa kalaqeetii nutti deebisee akka waan ofii kalaqee fakkeessa wanni heerri gadaa lafa kaa'isantu gochaan mul'ataa jira malee saayinsiin nurursanii waan gara ammayyummaatti horkaa fidaniif ta'eeti malee isin caalamtanii jirtanii ofiin boonaa lammii biraatillee boonsaa waan jedhuuf gad hin qabinaa waqtii keessanitti immoo fayyadamuun keessanii akkuma kaleessaa ammas gad of qabdaniin taa'ina nama tattaafatetu waan barbaadu hunda bira gahan jedhaani. Kana keessatti immoo namoonni ana wajjiniin baay'ee dadhabdan jalqabaa haga ammaatti ammallee ammaaf gara amma qofaallee dun ta'een gara fuulduraatti ji'ii Oromoon jillee hundi na wajjin jirtu Oromoon Tuulamaa hundi Oromoon Booranaa Baareentu hundi na wajjin jirtu kanaaf galatoomaa ulfaadhaan jedha. Namoonni immoo kallattiin ana ta'anii ana wajjin deeman ogeessa seeraa Guutaa Gadaa barattuu Ayyaantuu Roobaa baay'een galateeffadhaa yaadanne jajjabeessurraa kaatee haga sadarkaa ispoonsarummaatti akkasumas abbaa qabeenyaa Garbichoo Daadhii akkasumallee Hoolaa Bobbee biyyoo Hoolaa namoota kana baay'een galateeffachuu barbaada. Yaadaanis maallaqaanis namoonni na bira dhaabbattan hundi carraa kanaan guddaa isin galateeffachuun barbaada. Asumaan immoo ammas hojiiwwan haaraa qabadhee dhufaan jira. Akkasumallee aadaa ammas sirna fuudhaaf heerumaa miidhagee dhiyaachaa akka jiru kanas quba naa qabaadha. Haaluma kanaa wal qabatee gaafa waxabajjii 5 qophii guddaa artistoota jaallatamoo fi kabajamoo gurguddoo irratti qabadhee dhiyaachuudhaaf qophii hunda xumuraa koree ijaaree waan kana itti deemaa akkan jiru quba naa qabaadhaati. Yoo xiqqaate hojii 4 qabadhee dhufaan jira jedhuun hin barbaada. Galatoomaa ulfaadha. Hayyee guddaa galatoomi. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin aartist Ayyaanoo Bariisoo waliin torban lamaaf taasise kana fakkaata. Yeroo bareedaa akka dabarsitan abdii guddaan qaba. Torban keessummaa akka biraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin walitti deebina. Gama istiidiyoo daayireektiin gochuudhaan Faayisaa Addunyaa sagaleef kaameraan immoo naaritta qopheessaaf dhiyeessaa Rittaa Taaddalaati. Ispoonsar uffata kennaa magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaa galateeffannaani. Horaanaa bulaa.